dhukkuba yeroo akkas jedhu na dhukkubaadhaan jedhaayira. Na dhukkubaadhaan jedhaayira. Maaliif dubbiin kun dhugaadha. Uummanni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u. Duroomuus hin danda'u. Akka Oromootti hin duroomtani akka alagaatti duroomuu dandeessu. Har'a yoo jira dureessi baay'een akka alagaatti kan duroome qabna. Kan keenya miti malee. Ani wanni guddaan fakkeenya guddaadha jedhee har'a argaa jiru kuni obboleessi keenya guutuun baga hoof kalte ammallee. Maaliif Oromoo miliyoonii 50-60 jiraa jenna. Miliyoonii 60 kana keessaa namni matsaafa tokko katabee miti katabuu isin gaafataa hin jiru. Namni matsaafa tokko dubbisee fixe nama meeqa ta'a? Nama miliyooniin tokko jira? Nama miliyooniin tokko jira? Oromoo miliyoonii 60 jettan kana keessaa namni birrii miliyoonii tokko lakkaa'ee beeku namni 500,000 jira? Hafa miiliyan jecha jira? Hin jirtan. Hin jiru. Maqaadhumaaf jira. Na Waaqayyo sinaa gargaaru. Waaqayyo hirriba kanarraa sinaa kaasu. Hirriba du'aatti jira. Kanaaf matsaafa dubbisuun namni matsaafa hin dubbifne hin bilisoomu abadan. Oromoo miliyoonii 50-60 kana keessa namni matsaafa tsaafee beeku nama meeqa ta'a? Nama 200 qabnaa jiran